Harka fuunee akkam jirtan ilmaan Oromoo. It's been a long time waliin agarree turre wajjaan. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu isiniin jecha. Har'a kun alaabaa Oromoo alaabaa bareedduu tana akka tasaa ta'eetiin ijjira na buute bira kutuu dadhabee yaa ummaa naa kennii jeen akkasitti bitadheetiin dhufee alaabaa bareedduu tana. Wallahi yeroo duraatiif alaabaa tana akkanatti itti dhiyaadhee kana dura hiriiras bahee hin beeku. Hiriira ogubbaan biizii ture. Akkasuma biyyaan jiru kana namni hedduun hiriira hin bahu garuu har'a anummaan mataa kiyyatti hiriira bahuu deema by myself. So I hope you guys gonna be here. Wanna akkana bareedaa takkaan agarreen wallahi ililli nu hangana bareeddu alaabaa Oromoo bareeddu tana. So alaabaa tana maal godhuu qabna seetan keessa kaa'atu miti mana keessa kaa'atu miti alaabaan tuffannifamuu qabdi Oromiyaa gubbatti. Kanaaf ilmaan Oromoo hundi keenyayyuu bakka hundaa ol kaanee qabsoo itti fufuu qabnaa qabsoon ilmaan Oromoo itti fufuu qabdi. Kana Oromoo waanuma xiqqoo nu gammachiisa beektanii nuti ilmaan Oromoo tana. Wanni xiqqoon nu gammachiistu tuni maaliif jettani nuti Oromoon bara dheeraadhaaf tokkummaayyuu hin qabnu ture amma yeroo kanatti Oromoon tokkummaan taatee bakka hundaa yeroo kaate kanatti waanuma xiqqoo nu gammachiisa. Haa ta'uti ammoo akka Oromoo tokkotti yoo dubbadhe heddumminna kennaa fi warroota nu bulchu kana hagamta akka heddummaatanii yoo ilaalu hedduun aara namaaf himuun fedhu. Maaliif namni miliyoona 40 wayii kan jedhan kun akkamitti miliyoona jaanga biroomaa kan jiru takkatu hedduun aarsa. Kanas ka godhee ilmaan Oromoo onneen qabduu fi takka ammoo hin qabsaayaa miti Oromoon jechuu osoo hin ta'in nu keessa gantuu fi gumnaa hedduu jira warroota gartanii basaastuu fi inaaftuu warra kanneen wajjaan ofirraa fageessineenna Oromoon hin bilisoomti. Haa ta'uti ammoo waanuma xiqqoodhaaf gartanii waanuma xiqqoo mul'ateef lafan dhiitinaa paariin godhina yeroon kun yeroo dannasanii miti yeroo namni booyaa taa'eetiin yeroo namni hunduu silaa billawa qabatee magaalaa keessa deemaa uummata cicciru. Haa ta'uti ammoo Oromoon waan akkanaa kanaan dura waan hin godhamneef jecha akkasuma gammachuu jira paarii jira. Garuu akkamitti paarii gootan warri biyya alaa jirtan most of you guys paarii akkamitti gootan ilmaan Oromoo kan biyya keessa jiru du'anii haati osoo taasisaatiittu isin asitti paarii gootanii lafa dhiittan. That's not how it's supposed to be. Silaa isinis gadda keessan garsiisanii gadda san biyyuma alaatu warri jiru kun silaa karaa nu tolchitanii nu hunduu karaa biyyaallee gallee lollee waan bareeda. Haa ta'uti ammoo maaliif hangarraa maaliif waa takkarraa kartanii nu geessine nuti amma fakkeenyaaf loluu fedha wallahi dhugaa wallahi alazim seenuu fedha. Garuu mee nu tolcha karaa warroota dura taatanii akkasuma qabsoo Oromoo kanaan deemuu jirtanii akkasuma abbootii waaqa qajeelcha mari'adhaa waa takka waan jirtu nuti qeerroon loluu feena warri biyya alaa jirus nuti Ameerikaa jiraannee fi jarri biyya jiraanii fi lubbuun teenafta isaanii tokkuma gartanii. So nutis osoo biyyi teena biyya gartee mirga namaa eeddu taatee biyya kabajaa ilmaan Oromootiif qabdu taatee gariin namu biyyaan bahu. Fakkeenyaaf namni hedduun kanaafaa ijoollummaadhaan kan biyyaa bahe gartanii hiyyummaa biyya nu baase. Hiyyummaa jiraachuu biyya keessa hifanneetiin baane. Hiyyummaa kana hoo maaltu fida hoo jenne hiyyummaa kana ka fidu Oromoon lafa irraa qottee nyaattuu dhabdee osoo hin ta'in takka bakka itti daldaltuu dhabdee takka bakka galtuu dhabdee osoo hin ta'in warroota aangoo irra jiranii fi socho'uu hin danda'u namni. Amma fakkeenyaaf naannoon irraa bahee keessatti hundi Yerusaalemaatti jedhanii lafa hangam takka fagaattu Oromoo irraa fudhatanii tiraaktera karaa 300 moo 400tiin qotan lafa kana bal'ina irraa kan ka'e jechuudha. Mi'aan san eessa geessanii rabbiin haa beeku garuu warroonni magaalaa san galu naannoo san galu meeqatu jira kawaan nyaatu hin qabne. Osoo mi'aan sun achi qamadii san achirraa fuudhanii biyya karaa Finfinneef maali biyya alaa baasanii gurguran biyya ormaarraa kadhatanii qamadii shaagufte qamadii biqilteefaa fidaniiti ummata qooduu turanii yaadadha ijoollummaa ta'eeti. Uummanni rakkina keessa jiru kanaaf biyyaa bahee rakkina kanas ka fide rakkoof biyyaa bahee fi akkasuma ka qabsoof biyyaa bahees ka fide tokko mana fakkaatan. Kanaafuu hundi keennaa warri gartanii biyya alaa jiru waan nu tolchaa karaa nu qajeelchaa dhannee haalalluu biyyi tun biyya guddattee mirga namaa kanneti kun arganii akka ilmaan Oromoo cinqamu jiru kana mirga nuu kennanii so we could go and fight and come back for our country. Nuti terroristii miti nuti gartanii ummata saba biyya isaaniitiif loluu. Kanaafuu hin sodaatinaa akkasuma
biyyoota alaatiin fa'a mari'achuu amma fakkeenya biyya akka Yaman keessa fa'a qawween rakashe jedhan. Namnummaan tokko ol ka'eetiin gartanii nama wayii dubbisee innaan karaa markabaanis ta'u Itoophiyaa keessa ofumaa isaanii fidanii nama naqan. Suutaan qawwee tana ofi naqanii osoo wata kan godhin qawwee kana fuudhaatuma dhossaa yeroo takka ol ka'anii qawwee tana gartanii uummataa hiranii uummataan ofirraa dhaa'aa jiran. Oromoo miliyoona meeqa arbisu taadhaati miliyoona jahan osoo miliyoonni jahan Tigreen miliyoona jaha sun hundi isaaniitu qawwee hidhatanii Oromoo marti osoo billaa harka qabattee gabbaate eenyu injifataa isiniif fakkaata. Isaan qawwee qabuu fi nuti billaa harka qabu nutu injifata maaliif heddumminaan jechuudha. Gartanii qawween tun samiirraa buuneeti gartanii rabbiin uumne ilmoo namaatu tolche ni dhumatti xiyyiitiin tun nu fixuu hin danda'an xiyyiitiin isaaniitu nu fixuu hin dandeessu kanaafuu nu hundi keenya kabiyya jiru qofaa miti kabiyya alaallee hundi keenya kaanee akkasitti tokkummaadhaan cimnee haa bilisomne Oromoo waanuma xiqqoodhaaf gammaddanii lafa dhiittanii cal'isuun hin barbaachisu waan fokkataadha kun saba hangana bal'atu kana sabni xiqqaan kun oonu gabroomsuu kun salphina guddaadha wallaahi laaziim salphina guddaa salphina irraa hafe miti kanaafuu yoon badii qabaadhee dhiifama waan sammuu kootii akka nama tokkootii dubbatu jira dhaabooyitu cinaa dhaabadhee dubbataa hin jiru haa ta'uti ammoo salphina waan ta'eef salphina kanarraa bahuudhaaf nuti bilisoomuu qabna gaafa bilisoomne dhiituu miti samii gubbaa bahaa samii gubbaa utaalaa gaafa bilisoomne garuu amma yeroo akkanatti namni tokko du'aa tokko mana hidhamaa kun ilmoo isaati bohuu ati cinaa kanaan yoo lafa dhiitu ta'e wallaahi qabsoon duubatti akka malee nama gaddisiisa kanuma jechuun dhufee har'a samoona kana hojjaan turre hey how you doing man you still do delivery you still doing delivery that's what's up yeah let me get free milk anyway akkasitti Oromoo jabaadha qabsoon itti fufaa isinitti illee dheeressu hedduu gartanii gaafa duraasanii hedduu laayifii seenuu ture ammoo yeroo kanatti nama hedduu laayifii seenaa anis bohaarsuufin dhufaa akkasuma yaada waan sammuu kiyya keessa qabu isiniif ibsuufin dhufa malee waan biraatiif miti jabaadhaa itti fufa qabsoon hedduu galatoomaa warroota na wajjin turtan rabbi isin irraa jaalatu isinin jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.